Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala 3.2 waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaanu himoota walqixaa armaan gadiif giraafota ijaarii jedha. Irratti baarratti kan nu kennameeru giraafii xaa walqixa 4 jedha. Baarratti immoo giraafii yaa walqixa -2 jedha. Kana giraafii kana yeroo kaafnu isa irra jiru jechuudha. Giraafii xaa walqixa 4 kan jedhu kana yoo kaafnu maal gootu? Siiqqee xaa fi siiqqee yaa ni kaafattu. Siiqqee xaa fi siiqqee yaan kun gaa ofirraa lakkoofsa ni qaba. Yoo barbaadan lakkoofsa isaa tarreessuu dandeessu. Yoo barbaadanis dhiisuu dandeessu jechuudha. Asirratti xaa walqixa meeqaadha? 4 jedhamti. Asii 1, 2, 3, 4 naannoo kanatti argama jechuudha. Yoo barbaadan lakkoofsa irratti tarreessuu dandeessu. Kan siiqqee xaa irrattis kan siiqqee yaa irrattis jechuudha. Asiin -1, -2, -3, -4 jettanii itti fufuu dandeessu. Asiin -1 siiqqee yaa irra jechuudha. As siiqqee xaati. Kun siiqqee yaati. -2, -3 jettanii itti fufuu dandeessu. Asiin 1, 2, 3 jettanii itti fufuu dandeessu. Egaa asirratti xaa walqixa 4 jedha. Xaa walqixa 4 yeroo jedhu gaa asirratti maal gootu? Akkas ta'a jechuudha. Kalarii biraan isinii fayyadama. Asirratti xaan 4 mitiire. Kanaafuu kana keessa darbaa jechuudha. Kana keessa akkasiin darba. Giraafichi akkas ta'a jechuudha. Giraafichi akkas ta'a. Bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Kan baarra jiru immoo yoo hojjennu giraafii yaa walqixa -2 jedha. Kana yeroo kaastan akkasii yeroo kaastan -1, -2 kan yaa siiqqee yaa irra jechuudha. Siiqqee yaa irraa yeroo barreessitan -1, -2, -3 jettanii itti fufuu dandeessu isin yookiin gabaabsitaniis barreessuu dandeessu. Barreessuus dhiisuu dandeessu. Lakkoofsa irratti barreessuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Kallattiidhumaan maal gootu? As -2 ta'e yaan asiin -2 maal gootu? Akkasiin kaastu jechuudha yoo barbaadan. Tokkoon lakkoofsa isaas barreessuu dandeessu asitti jechuudha. +1, 2, 3, 4 jettanii 1, 2, 3, 4 jettanii erga barreessitanii asiin -1, -2, -3 jettu. Asiin -1, -2, -3 jettu. Asitti gaa yaa walqixa -2 jedhamti. Kanaafuu maal gootu? Giraafichi akkas ta'a jechuudha. Giraafichi akkas kan inni ta'u. Kanaafuu yaan walqixa -2 ta'a jechuudha. Giraafiin isaa kana fakkaata. Gaaffii lammaffaan immoo amala giraafota gaaffii armaan olii daawwachuun ibsi jedha. Kan isa kana akkam ture? Kan isa kana jechuudha. Kan isa kana akkasiin kaasuudhaan akkasiin kaastaniit akkam ture? Sarara olee akkasiin dhaabatudha ture. Kun eenyuuti? Xaa walqixa 4 jechuudha. Kan isa kanaa immoo yoo kaafnu inni immoo akkamii? Inni immoo akkam ta'a? Akkasii jechuudha. Inni kun maal yeroo wal bira qabdanii ilaaltan kan irra jiruu fi kan baarra jiru kana yeroo wal bira qabdanii ilaaltan asitti kun yaadha. Asitti kun xaadha. Kun yaadha. Kun siiqqee xaadha.
Inni kun sarara oleedha. Sarara oleedha kan inni nuu kenne. Inni kun immoo sarara dalgee nuu kenne. Kanaafuu inni kun giraafiin kun sarara maal nuu kenne? Olee nuu kenne. Olee nuu kenne. Inni kun maal nuu kenne? Sarara dalgee. Dalgee. Egaa Gilgaalli 3.2 kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 3.3 himoota wal caalmaa sararawaa furuu kan jedhu walitti deebina. Kanarratti gaaffii kan qabdan yoo jiraate koomentii jalatti barreessuu hin dagatina. Anillee koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo akka biroo isiniifan dalagaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo itti aanuun himoota wal caalmaa sararawaa furuu kan jedhu walitti deebina. Haga sanatti nagaan naa turaa.